Bodas, Bukhari boda Muslim jirami. Iya kak. Hayyee amma obboleessi keenya kunis kun olaal mutawwaan. Egaa inni kunis mee dura nu barsiisee maqaa isaa. Egaa nama wal tahetu akkasitti kaa waliin taa'ee har'a gammadee du'aa godhee za'an tunis za'a ajaa'ibaati. Akkasitti kaa obboleessi keenya mee maqaa isaa nu haa himu. Isaan lamaan kun asumaanula nama lama jarri kun lamaan maaltu jira isaa wal jijjiiramani nu wal jijjiiramani meera wadani tanaafin isa jidduu kaa'e maaliif jennaan isaan kana rabbiin abla jannataatiin adda baqeesse akkasitti tanaafuu mee eenyuttiin dura kana mee kanuma natti aanu kanattiin kana haa Bukaaritti aanu kana ayyee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها المستمعين إيجا بوليين كينيا وريتن دويدا الدنيا خنا جرتن دوران دورسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويان الرانتنا ويا عيد الأضحى ويا بكما عيدا alma guyyaa saniin beekamudha akkuma beekamu gaa sheekha keenya Sheekh Ibrahim Ereediin kan sheekha keenya Sheekh Jamaal Abdullah Hassan irraa nuuf qubatan isaan ziyaaruu irratti argamna eegaa isaanii wajjin iida godhaa jirraa jechaadha kanaaf asumaanii bagatti gahee warra amata hunda akkanumatti itti deddeebi'u rabbiin nu haa godhu haganumaan jaa eegaa ammas asumaaniin gama nama na fakkaatu jira wal fakkaatan jaani nuti wal barbaadde jaani akkasitti mee gama asumaan gama boleessa khiyyaatti sin dabarsa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyankii kabajamuuf jaallatamu warri duuda dachii kana gubbaarratti argamtanii carraa viidiyoo tana arguudha fuula miidiyaa kanaatiin wal agarree fi wajjin taa'aa jirru marti keessanuu bakka jirtanitti warra mana kana waliin taa'aa jirru irraa qabee hundi keessanuu baga iida guddaa iida adhaadhaa iida qalmaa nagaa fi gammachuuf jaalalaan baga nagaan geessanii isiniin jaa itti aansee ammoo akkuma reefu ustaazin keenya sheeyni keenyas jaani nu iddoo wal fakkeenyillee numa jira Mus'ab Abdu Malik jaamaanis maqaan kiyya maqaan kun riwaayaa gariitti jijjiiraa sinuma jaani maqaan kun jijjiiraadha hin taane akkuma waliin fakkaatu walitti hin dhiyaatus warri joos numa jira iddoo tana komiintuni nama jabaa harkatteellee akkuma baalaansii akkuma ulfaataa jirti karee isiin gamanaa dhufu akkuma jabaattee jirti gaafa gartee moo jijjiiruun dhufte gaafa akka isiin itti jijjiiramte isin dhageessifnaa kanaafuu an kanumaan isiniin ja'a silaa nama tartiiban deemaa dhufte tartiiba gubbaan gamanaa wanni asu taalteef akka walitti hin makamne addaan isin dhorkini ja'a kunoo kantiibaani akka isin lamaa walitti hin laaqamnee fi isin jidduu nama kana jira mul'atu kana keenyee jaani kana akkasi guyyaan guyyaa iidaati guyyaa gammachuuti guyyaa nyaataaf dhugaatii korbeessallee itti dabalatanii hoolaan gagabbataa fi hundi dachiirraa gartee garagaluudha jiraatu guyyaa ajaa'ibaati akkanumaan garagalee aboo dhukkeen durutti kaatee waati qullee taatu silaa hafu qaba ture akkas inshaallah asmaanin gara obboleessa kiyyaa deebisa inshaallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد بلين خني وندي خيسنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين إن شاء الله وندي مسلماتو خمفولات الدنيا قبتر قمتن إن شاء الله مغرب بين إيد هجراكم تقوف ربا أفوري في أفرطمي ترباتني سنين إن شاء الله warra kanatti itti deddeebi'ee waggaa waggaan iiduu rabbi nu haa taasisu warra barabaraan iidilleen itti deebi'u rabbi nu haa taasisu hunda keenyaa insha Allahu ta'ala arraan tana gaafatti argamnu akkuma ustaadni keenya reefu nu dura dubbatan mana sheekha keenyaa kabajamaaf jaallatamaa Sheekh Ibrahim Ereediinitti argamna arraan tana gaa iida isaan bira goonaa jenneet asitti insha Allah isaan biratti argamnee jirra
namni gaa hedduutu na booda jira gaa dubbii isinitti hin dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقيت جيتن إسنين جدا أرى من أرقمنو من شيخ إبراهيم عمر أمان هيري دين كيستك أرقمني akkasuma isaanillee baga geettan jennaani warra isaaniitillee baga geettanii isin kulliinuu baga ittiin geettan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بقى قويا كنا جيتنا سنين جنة قويا جمعة قويا را قويا إذا ده قويا قدارا أسيت ترجمنا كندا إلى منا شيخ كنا شيخ إبراهيم أسيت ترجمنا والله نوجه ترى سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جل بولتي أيانا تسينغا جنة نولي ربوان نفيدي يعني اللي وبريس ما شيء إبراهيم ومارجع ماني اللي Egaa nama guddaa harkaa qabdan har'aan tana silaa gosa namaa hunda qabna. Namni hundi fuula keessaa funyaan qaba. Namni yaalaa badee jira. Namuutu gosa namaa hunda qabna. Khaareedan qabne akka kiyyaatii fi akka ishee Ibrahim akka Shamsuu fa'aa jira. Akka kiiloo 50 qabu. Ma'a koowni sanuu akkasii wajjin kan hin qubatin akkana ta'e. Sheetichi kun dhiiruu gaafa lafa ga'e. Mee gana laallaa inshaallah. Asumaanu akkana akkasii biyya qafraa geessineeti xiqqoo lafarraa ariinee laalla. Asumaanii amma gara bulchaa keenya gartee yeroo dheeraadhaa gaa Haaji Abdullaahi Ali haajummaa tana amatan si laxafaafin sirra maxxanse isaanii wajjin gartee akkana egaa Haaji Abdullaahi rabbi haa geessu edha akkana edha itan inshaallah Haaji Abdullaahi yookiin immoo abbaa Alamuddin ittiin dabarsa isin dura isifime gayaa soori. Masha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجال كان ربنا وقني قاقويا عيد الأضحى كان نراس نجوا كان الحمد لله رب العالمين. إسني سر من شيخ خنيا شيخ إبراهيم أرد أفتني نزيارو كان غلطهما إسني جا ولمانو وربره الدور ربنا هاقولون جا أكاسيتي شيخ كوتين تينيا كانت أفتي شيخ خنيا كان نزيارو تناقا إيدا قدّا كنا خيساني من شيخ خنيا أفني زيارة جتني أسكاتني أفتني جزاكم الله خيرا أكاسيتي أرهولا دا قربيسا نمني أنتي كاليغا كان نيانو كنا كنا لفتتا ورّغرتي أرى الدنيا رجل قماري هندينو أكن مكة كابو في خان كامني سكن متونو سورا جيراني والشمس قد أجرا أكاسيتي ورد الرياء جيجيرو سنگ ورّا أمتا چلا بطولي نولي ربينو آگولو نياتا كنو كان الله فلالاتي كنو كانتي والشمس قد أجرا هولان جرتون ديار والشمس مجرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هردفتوتا منتا مسلمة مرتي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلك أبدرار رتجا guyyaa irraan tanaa guyyaa iidul adhaa yookaan iidaa kuma obboleeyyan keenya ustaazonni keenya sheekni keenya illee abbaan kiyya illee dudura jaanitti guyyaa iidaa guyyaa korbeessa qalan guyyaa reetti qalan guyyaa yoo kamte qaatte beeladaan kumaatamaan tarrabbi irraa naman gaafannee ruhiin si baate jechaadharra guyyaa kanaan takkarraa naman gaafatu guyyaa kanaan itti nu ga'uudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin eega siifuu gaa har'aan tana gaa kantiibaa singiliin faanis
mana abbaa kiyyaa mana sheeka kiyyaatti baaba keenya wajjin baaba abbaa sheeka keenyaatti wajjin akkasuma ammaas kaampisoota isaaniitis ka akka tokkorraa nafin ka afaan ammaatti gaadduu jechuun wallaalee takkuma lama jenna har'aan tana gaa isaanis kaanii gubbaadhaaf ziyaaraan ziyaadaadha jaanii iida arra mana sheekaa malee nurraan buqqaatu horbeessi ka mana sheekaa malee nuun ta'uu jaanii ilmaan abbaa gaarii qabu ta'anii har'aan tana gaa asitti argamanii kanaaf gaa akkasumatti gaa anilleen maqaa kiyyaan maqaa abbaa majlisa keenyaa daarul quraa waladis yookaan amiira daarul quraa waladis ta'uudhaan gaa iid mubaarakiin isiniin jaqa taqabbal Allah minna wa minkum salih ala amale wa antum bi khair kanaafuu gaa wassalaamu alaikum Idul Adhaadhaan walumaanuu nugee warra baranaa kan bareeddu rabbiin haa godhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota obboleeyyan kiyya hundummaan keessanuu baga guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa guyyaa iidaa kanaan walumaanuu nugeen jaa akkasuma wajjiinuu gaa bakka sheenyii keenya jirutti dubbachuun namatti ulfaatti. Kantiibaan isas jira lakkulleen kaachumaanuu achiin haasa'aa jirti. Dubbachuun haalaan na dhibdi har'a gammachuun teenya tun akkam jettimee kantiiba? Afaan Oromooti inshaallah. Obboleeyyan keenya hundummaan keessanuu habaar gama jirtanis hagamana jirtanis baga guyyaa jaalatamaa guyyaa iidaa kanaan isin geenja. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nu kana dila keessa abbaa ilman jaaliin isa kana dardarallee narra fakkaata. Garuu mucaa kanaan qixaa qaba. Ajaa'iba bar. Zamana kan fuudhee. Zamana inni fuudhe gaafa koronaa fuudhe. Gaafa koronaa. Akkana. Jidduutti viidiyoo irraa murraa asirra qabna laa akkaan isin hin jee yaadaan baay'ee wal dhoyte fa'aa walitti narraarsinaan isin hin jee qalbiidha akkana hin kutinaa dachaanee jirra maali jennaan asumaanuu sagantaan keenya gaa akkuma beekamu sagantaa nyaataa fi dhugaatii